Bokama kita dah berdua begun. Mana betul koro? Hali ada aku bokama kisah orang nasi tu. Ande manjra ni nak terus kan? Safar aku ini bokama kisah dah maru ni. Abia di carom tu bokama kisah nama siapa tu abda. Nama maru dan dia. Udah ada ya ada. Tapi aku tak kau. Bukan mana kisah apa dah ni mau kan? Ayah nak kita nama mana bahagian? Hang kau ti kau jual amat. Al tokko jireenya keenya sirreessina, jireenya keenya balleessina. Wanta nu barbaachisne argachuu kanneen wanta nu barbaachisudha. Jiru wantoonni tokko jireenya keenya keessatti deebi'anii dhufuu kan hin dandeenye, deemnee fiignee boonyee deebisuu kan hin dandeenye. Jaalalli jireenya keenya keessatti al tokko dhufa. Innis jaalala dhugaa fi qulqulluu kan soba hin qabnedha. Yoomiyyuu onnee keenya keessaa kan hin banne, deebinee nama biraarraa argachuu kan hin dandeenyedha. Ani garuu yeroo tokko jaalala akkasii dhiisee deeme. Akkuma koo delfinoo facaasan wal keessa si jalaa badee gubachaa jirtamoo tarii akkuma koo beelaaf dheebuudhaan bakkeetti gubachaa jirtamoo moosiloo atis tarii heerumtee ijoollee godhattee maatii kee horattee mana ho'aa kee taa'arta. Moo tarii atis akkuma koo guyyaan sitti dukkanaa'ee galgalaaf ganama wallaaltee akkuma koo barbaacha koo jooraarta. Siifoo koo moo nati getti laatatis sammuu kee kiyaana balleessite jiraa koo irraanfatte akka waan an du'etti na dagatte moo akkamii maaf sagaleen kee bade maaf hafuurri kee bade akkan si barbaadu na barbaadaan jirtu badaanaa galteen bisaa nan dagatte sagaafa naafate duwwaan jirru sagaafa na qofaatti dubbattee san nirraanfatte moo jireenya kee jiraachaa jirta siloo akkuma lubbuun jiru dagatte. Kami. Dulu. Sini aja. Dulu nak kau lentur tapi tiga apa suka faham mati gal di semua lupa tinggal hot. Penny mesti ada yang tuh rekam nama jadi mana. Riuma nak kasih nama jibil seduka. Lagi juga tu semua lebih kan kisi nama jadi Penny. Tu kata boleh garip. Untuk wanita dengan curi. Soalnya juga tu lebih kan kisi Penny pesan.
ወይ Tani maal keeti? bishaan kun maani saree ko maal taate? Kamitti bishaan kun ajjate tutu wanti baay'een jiru meetii koo warqee koo jechuunatu jiru akkamitti akkas naan jiru damma gochuutu dandeessu. Elaa siifoo ko ammeetii malee jiraachuu nan danda'a. Wantoota amma dhoofte malee jiraachuu nan danda'a. Hangaruu si dhabee deeqaa tokko jiraachuu nan danda'u. Gatii bishaanii immoo ilaali. Bishaan koo kanas hin jeenanii bishaan malee jiraachuu nan danda'u. Anis malee jiraachuu nan danda'u. Kanaaf hidhiitan. Ani maqaan koo Saamii jedhama. Maatii keenya fincaa sadaffata. Maatiin keenya amma waliin hin jiran. Ani kanan jiraadhu obboleettii koo wajjin. Obboleessi keenya inni hangafa hojiidhaaf gara biyya biraa deemaa jira. Haala obboleettiin koo amma jirtu baay'ee yaaddeessaa jira. Akka dogiin taphattu, golfitu, wajjin hojjettu, mana barnootaas hin deemtu. Maal akka isheen taate naaf galan jira. Guyyaa guutuu mana keessa rafaa oolti. Mana keessas gadi hin baatu. Rakkoo ishee mudate ani obboleessa ishees ta'e hiriyoota isheetti himte hiikuudhaaf iyyamuun jirti. Abbaa kootti bilbilee himuudhaafis dhibee baay'ina dhiigaa waan qabuuf na jalaa miidhamaa jedhee dhiphina guddaa keessa. Akkam? Maal taate yaada baddaa'u? Eenyuma abbaa isheedha garuu yaada kee kana fudhattee kan badde? Maaltu yaada koo fudhatee bara jetteeti waa'ee feene tokko na yaaddisiisan. Feeniin obboleetti keedha miti? Biyyeen feenetiin obboleetti kun. Garuu immoo akka ishee dhufi miti. Waan isheen taate wallaan taphattu, kolfitu, wajjin hojjettu. Ani amma nyaata ofiitu koo naa fi malee waan bira waan naa fi. Kana irratti immoo barumsa dhiisteetti. Obboleessi koo nan gabaas deemeera. Nama itti haasawus hin qabu, nama itti himus hin qabu. Ani amma waan godhu wallaaleera. Maal akkanaa wayii sin beeku. Manni waan taate mootummaatti himnee rakkoon jiru maalidha? Sitimteetti wanta jiru. Inni dura baay'ee taphatti baay'ee kolfitu waadatu.
saadhaan maasaa keessatti uumama jiruudha ammaaf tus dhiyaata. Ani mamcaa kana wajjin taphatu jedhee tureera. Taphadhu siin jedhee. Maali si gaagara? Maayinni feenii ajjeesuu fi Kanaaf gaddi tamoota ajjeesuun nutti xiqqaata be. Akkam feeni? Laga gubbaa harrii kana wish du'i. Laga gubbaa harrii kana. Yaa boodu. Wallaahi. Ciisin naati fasala boobtaa. is bakka tasgabbaa'eeti. Naafan tasgabbaa siitiin bakka kanaatti sun dhoofne. Dhiira koo waliin filmaa kan Obboleessa koo. dubbattu malee jechuudha. Mucaa kana jaallattamti. Bareedu masa kami harus Maali naaf ta'e sirrii godhu. baay'ee akka isheen taphattu ijoollee faana akka isheen taphattu hariiroo isheen nama faana qabdu baay'ee mana hawwisatu amma garuu maal akka isheen qabdu amma garuu mana keessaa mana keessa taa'uuti yoon gaafa dhisna taasisu Maaltu mul'ate manaaf iyyuu gaaffiidha. Mata beeksisti naasuu. Yes, obboleessa kiyya qarshii waan na ergeef na waliif bilbilee inni dhiphatin jechuun qaba. Yes. Maaliin jedha gaam? Kun immoo maankaa. Maali kun maal ta'e kaasuu? Maaliin jedha gaam? Oole. Obboleessi kiyya qarshii waan na ergeef dhiisa harkaan fudhatuun tufii kee daddafii koo.
nan argadde obboleessi kiyya naaf ergee irra harkaan fuudhe miti ati? Inni harkaan fuudhe ati dhiisinaan jettee naan hin dhiise. Baga harkaan fuudhe obboleessi kiyya naa ergeera galatoomii waan hundaaf. Kun rakkoo qabu waan salphaadha. Amma deemee maallaqa naaf ergamee baasee kiffiltii mana baasee sana kaffaluun har'a darbeenna adabbii waan qabu dirqama baasee kaffaluun qabu. Rakkoon qabu adabamuu kee irraa deemtee kaffalachuu si wayya. Anaafati yeroo biraa wal arguu dandeenya waan ta'eef. Eeyyeen dhugaa kee jette anaafati yeroo biraa wal arguu dandeenya. Hanqistee deemtullee godoo koo ganama atoo ulfas gaddas qabaa jiruun ilma namaa ahee silaa maalan jedhaa safuu yaa carraa koo atoo sifaa ta'uu malee karaa dugdaan daakkoo ahee battalumatti yaada kaaftee dhamaraastee na dhamaaste waliif mallaa jennee murreeto jaalala keenya fuudhe yaa garaa koo shururuu dhagaa yaa godoo koo shururuu oltee bultee abdiin torteef malee barsi shakkaan turuu yaa garaa koo shururuu dhagaa yaa godoo koo shururuu oltee bultee abdiin torteef malee barsi shakkaan turuu. Ati ho ati sila ichi kanke anana nana ichi kanke anana nana sudate botu pinjalala ati ho ati sila ichi kanke anana nana ichi kanke anana nana sudate botu pinjalala sudate botu pinjalala sudate botu Isheen maal taatee baddee? Isheenuu baay'ee tokkoof jibbaa jirti dhugaa rabbii. Maal taatee qoyee garuu rakkina ishee barteettaati. Waan baay'ee ishee mudateetu jiraam kanaaf jetteedha. Maadhaa qoyee rakkinni ishee? Dhugaa rakkoo baay'ee cimaadha. Baay'ee tokko nama gaddisiisti dhugaa. Kutubee maaloo dadhabaan maal ta'e? Maal taatee ishee rakkinni ishee moo maalidha garuu? Ilaa maal dhaseetii beektaayii mucaa baay'ee jaallattu tokkotu ture gammeedhama. Sanaan booddee asii ka'ee utuu maatii dubbisuu fi ayyaana waggaa irratti galuuf utuu jechaa jiru karaa irratti balaan makiinaa mudate. Kanaan baay'ee dhiphachaa jirti malee sitti jijjiiramuu barbaaddee miti isheen. Amma mucicha akkam ta'eere maalo? Taan koo baay'ee nama gaddisiisaan boqoteera. Mee dhugaa dhibee maaloo mucicha immoo baay'ee jaallatti sayyuu dhugaa. Maaloo dhisimee dhugaa baay'ee haala ulfaataa keessa jirti isheen. Maanni hin baddee barreessaa dhuftee? Halluu sinuma yaadannu keessatti isinii. Guyyuu dhugaa baay'ee tokko si yaadneerraam garuu. Maanni harroo irra isinitti tolaa mitiire? Waan feeni tokko dhageen baay'ee tokko garaana yaachaara. Eenyudha feeniini? Hiriyaa makeenya tokko laamisheenoo. Awwaanni jalaa fi nam baay'ee tokko jibbisiisaa arabeessa. Akkas baay'ee. Cicha keessaa ba'aa taphadhaa kamaanni. Eshi. Isaan dhufe. Nyaaro kun irra sun. Jirtu ba? Taa'ee maallaqa tuutu. Sirraan taaka. Maayinni irra teetu qotaa. Yaatoran ni beeksisi sirraan oolu. Taa'ee.
Nagadhiisa kaa doona qabdi. Maanni. Keessaafi darree maadhu keessan. Keessaafitti maktan. Wal barruudha. Aanaadha hina fakkaatti dhiisi maal kun. Dhiisati noo maluma isaadhaati akka maraatu godhata. Ay ana waan akkasii badaanitti hin tolu. Maatare tuffiidha simitiiti adeemuu natti uffatu. Qoyeeti na dabarsi. Maa jechuudha maal sitti tolu. Anas sitti tolu boo. Sirrii ishee kana isaanitti jedhi kana qabu na dabarsi. Mee tokko akkasumatti binnoo akka maraatu godhata maal godhate? Ana waan akkasii hin tolu amala koo bitamni maal akkas taatti nimtani? Maanni nama benne hojiin akkas godhattuti. Maal olu taalti reeshee akka Yoo olu taalte maal gootare? Ba akka bullu tabbee keessaa godhatti siiruu si qabale barbaadde. Dhugaa walitti si qabala. Badasi wal barran jedhe malee maal hin jedhe nama. Tasgabbaa'ime. Tasgabbaa'u waan ishee ana miti. Harree fuula argitu mini maal lanni akkasi godhu siin qodha. Harree miti daqiiqaa shan gidduuttaan dhiira eenyuun gam gochuu danda'udha. Kabaju. Of kabaju. Of kabali. Tasgabbaayaati kanatti qabamtaay. Maanni reen akkas toonaan waan akkas hin jaallatu beekamu. Agad Manni. Sadii sin jedhe sadii ishee har'a si wandoo har'a sin jaalladha sin jedhe har'a lubbuu koo si kennaa sin jedhe garuu gaafa isheen si dhiistee lafa barbaade dhatte sakka goota siifan jedhen si dhiistee deemti guyyaa tokko. Bajrai, mana gua yang kotor pun. Ati mana kesana sista? Enna barusan isti, nyasar canjur tu gua kotor tamori. Ofisnya saja tidak canjur tu, mana di luar badak tu. Malu di mana sih ujian? Enni dia malah gijil ku mana, durin tempat tangkor kita eno jet. Amma garu gua kotor faul lojingki. Kabar itu kami itu udara. Aku duri, boleh saku. Isam itu, isam ini. Dektani. Laki omayim dek. Mai tsali sewan silalaru. Wanta palle wannan bai kun gam. Boleh saku. Ri. Leda malap deh. Mal.
Ani riyaa kiram. Isi disibek. Nambeetu mootanaan. Yen mat. Ani moo. Ana nambeetu mooti. Mana saajira. Na ilaali basirsitan jijjiirame. Maaliten sibekoo. Asitu nambeekoodhaan. Simbeeku jechaan jira. Isitin beeka reeni maaliten isa beeka. Ay, gurbaan rakkataa fakkaata malee namataan fakkaata. Rakkataas ta'e maraatas ta'e waan inni ta'e isa beeku maalitan gabare. Garuu nama si beeku natti fakkaata. Matuma iddootti na beekuun qabu waan na beekuuf isin qabaatu. Yaada naa ta'uu danda'a. Maal eessa? Duriin maana beektaa akka harraan ta'in malee kaleessa gaafa harkaa dhabdu yeroo nyaataaf dhugaatii yeroo quufaa harra uffannii irratti cicciteenna maraatus itti fakkaadhe malee shamarranii wajjin jirtaayyuu hiriyyummaan kos yaa dhokate malee na beektaa durimmaa sirriitti na beektaa. Abbaarri baa amma torbaatti rafta. Maal koona reessa lasa hojiin hin jiru jallisnee tamachiisna. Mana kee olte moo? Gara bire. Amma kunoo akkasuma darbuudha. Kabire. Kunoo jira galata rabbi. Maalni amma torbaatti rafin ka maalnati fudhate moodha. Hojiitu hin jiru jallisnee tamachiisaa jirra. Maalni reeshu maaf naa bilbiltani moo nama wayitu ne gaara kunoo duuba sana. Maal jedheen hojiin nu. Kan kabun deemna ture namani hiriyaa kee tokko eegaa jira beesaa xiqqoo maallaqni immoo na harka hin jiru maallaqa qarshii xiqqoo asirra jiraata. Namoonni eegaa jira beekaa. Akkasumoo ati bakka taa'ee naarwaaleedha. bakka naa bilbilka. Galgalee hojii keessatti agarre. Ol argina isin bira. Indee namti jiru bakka naa hiisisi. Midhaan kana qixxee maaf na turseeyyuu sa'aatii miqannaa badhee eeguu qaba. Maan nama kana qixxee bakkee na dhaabbatu sin dabbaru moo ga'e? Ifama kamarree anis hojii ittiin biizitee tan malee waa biraadhaaf miti akkasitti na godha. Eessa deemnaa? Kootu akkas dabara callisee iddoo ta'e deemnee deemna. Mana aku tarik makan. Berapa? Agak saat berapa di sayu debati. Udah diasin deh sih. Amma kana mana keessa taa'u maaltu fide ilal feeni koo waan hundumaa isaa jechuudha irraanfachuuf yaade beeka koo inni ulfaata garuu irraanfachuun ulfaata beeka garuu ammasii danda'ametti of keessaa balleessuuf yaali malee akkan dhiphattee maal godhu deemee bakkanumadhaan. Iddoon hundatti san yaadadha taa'ee san yaadadha. Yaadumee hiriyyoonni koo sa'aatii ammoo kanatti gammadanii jiraatu. Ani garuu
Ila maal asiitii beektaa silumaa jira siif hin jedhamne ta'a kanaafuu akka kana hin ta'in maal taatee of tasgabbeessuuf ilaali maayinneetii fiini tasgabbaayin siin jedhiin anitti jira bakka silumayyuu siif hin taane Dammii kun dhabeen. harree kan kee miti ta'uu danda'a maal taateeti yoona kan kee qoqqophaa'ee masiif eegaa Kan koo mutaan ammaaf jalqaba walitti hin fidere. maaltu beekaree carraa Hin walitti beeku siin kan fide kana dura ta'u. miti akkasin jedhiini carraa walitti siin fide ta'uu danda'a amma immoo bakka hin deemu homaa waanti ta'u hundi Takka takka naan gidirumaaf waan nana dhumee natti akkasin fakkaate. jedhiini kun hundumaa kan mudachuu danda'udha mudannoodha kun mudannoon tokko gaafa dhufu immoo irraa barachuuf Miina yaalamee ayyuu qofaan duwwaatan siin guuseemi. Buna si danfisuu dhabbii fedhe. Ay rakkoon qabu dandeenya. Nana rifadha shifeeni koo akkuma kee durii immoo kottuuti ijoollee faana taphadhu shi malee akka kana mana keessa taa'uu kee akka kana fuula kee arguun barbaadu. Tu'a bakka feeni koo. Xiqqoo isheen turtu. Nana rifadha nee gaalu. Amma kana turtee ammaatu. Beektanii malaa hiriyyoota keenyaa. Amma barriisi baasuure. Ay rakkoon qabu. Kan tursu. Hin badiin immoo. Jiru namoonni tokko waanuma asitti nu arganii waanuma asitti dhalanne waanuma as keessatti guddannetti fakkaata. Isa nun jafraaf ija maatii jariyyaa sodaannee as ta'e. Nagawatte? Akkam? Nagaadha. Jirtanti? Jirran kun? Ani maqaan koo Laamaan jedhama. Hiriyyaan koo firoonni kun walii dheenama turan duran. Amma garuu eegga maqaa kanaatiin waamamee waggoota 3 lakkoofsiseera. Maaliif yoo jettan namni kana irratti na argu waan itti fakkaateen nama isa kaanitti maraatuun fakkaadha isa kaanitti immoo kashalabbiin fakkaadha hundumtuu akkuma sagaleen ni ilaala. Egaa guyyatti abaaramtu tokko siifa mucaa jedhamtu tokko wajjin hojjete. Siifaan kun mucaa bareedduu mucaa miidhagduu qalloo mudhii suunsaa turte. Guyyaan isee wajjin ol barii kaasee jireenya koo gammachuun guutamaa dhufe. Garuu immoo gammachuun koo kun baay'ee hin deemne. Isheen akka biyya biraa deemtu irra deebitee natti himte. Anis akka isheen hin deemne itti hime. Isheen garuu nama dhaga'uu hin dandeenye. Dhiistee deemte. Sa'aatii 5 dhiistee deemte kaatee jireenyi koo suutuma suuta. Maallaqa mana kiraa imaam naan obboleessoo. Naa laaddu birriin sirraa qabu. Naa fidii wakkanaa achi immoo mana barbaaddadhu. Maal fakkaataa kun? Anis ishee irraanfachuu fidee akka salphaatti araadota garaagaraa keessa seene. Araadonni sunis amma keessaa ba'uuf humna dhabeen jira. Siyaa kan itti mana kiraa naa kaffaltuu qabdu kan itti godhudhu immoo qabda. Maaluma kuni maali waan akkamii na argisiisa waaqayyooni. Fidi furtuu koo. Machooftuun isatti oole obbe silamu. Ganii machaa'u tambootuutu hamma maallaqa farkaaftuu hamma kiraa manaa kaffalu dhabutti hamma warri manaaf kireessa lubbaasii bakkeetti nagatutti hin jedhe. Akkasittiin jireenyi koo kun akkas ta'e. Ani guyyaa tokkollee jireenya akkasii nan jiraadhadhe yaadee garuu jireenyi gaa harka walgaartii mitiire akka barbaadeetti otoo hin taane karaa isheen nama fuutee deemte irra jiraatu.
shamarran amanii akka itti jindeema. Shamarran afuuftu duwwaadha. Arra ati yeroo kee gubdee jireenya kee dhiistee maatii kee dhiistee har'a wajjin oolta. Isheen garuu bor gaafa isa makiinaa qabu argatte isa mana qabu gaafa argatte galagaltee sin ilaaltu. Shamarran gantuudha. Shamarran afuuftuudha. Shamarran hin amanamtu. Makiinaa qabu isa mana qabu argatteenna si isa miillaan geggeessu kana galagaltee yaadattu. Sitti meeran obboleessa ko jireenya kee gubi jireenya keetti taphatin har'a kee irratti hojjedhu abdii keetti cimi. Ishee akkasii dhiisi. Namoonni baay'een karaarra deeman utuu karaarra deemanii jireenya keenyatti goru. Gaafa jireenya keenyatti goranii nuun dhuguma nu jaallatanii dhufan seena. Dhuguma nuuf dhimmanii akkuma nuun isaan jaallatanii nu jaallatanii jireenya keenya keessa dhufan inni yaadna. Isaan garuu amma yeroon isaanii geessu. Gaafa yeroon isaanii geessu galagalanii nu ilaalan. Isaan lafa abjoochaa jiran lafa yaadaa jiran deemu. Nuti immoo abjuu keenya geessinee lafa yaadaa jiru dhiisnee karaatti cinnee deemu. Maal godhuree al tokko kara deemaa jaallatanii hubanne firaa. Anis akkuma kanan kara deemaa jaalladhe isheen jireenya ishee jiraachaa ani immoo asii dhaqaamachaa qorra kanaan gubachaa. Sinira fane malo jalele ke dise wan makin yada tao alkanile chise malo manade sita yado nabowe site kotu one half days lali nanana babame manani. Malo, dhufu keetii baay'ee natti tole ishii dhugaa waaqa. Ana natti tole. Uff, dhugaa. Malo ishee bulkuutii kana ammoo isaa fidanii maal? Nyaana dhoqqii. Isola dhugaa jirtu of kabajila. Mucaara kina meeqaan meeqa keessa dabarteedha kan isheen kirtu. Maal danna akkasi godhu si? Siiftan dubbachaara. Beendee meeqa iddoo keetti deemaa?
Kanaaf yookiin jaalalli sin galuuf yookaan nama tokko hin jaallatu miilli lama qabaataniif muka lama yaabbatan jedha Oromoo. Maaltu na qubee naannoo jamaa kana wajjin uummata iyyuu dhufuun jamaa kana keessa. Meetoo jedhamti inni kun immoo isa jedhama yookaan maraatu jedhi waan. Kun silaa maraatu Siini mayyuu abdiin isa deeme. Abdiin koo gibbii deeme. Gibbii? Ture maa? Gibbii deeme. Engadda kana deeme sayyuu. Osaanaatiin choonaan hin jedhi? Naanuu choonaan hin jenne. Suma sirrii dhugaa. Baadiyyaa keenya xiqqoo isa godha. Baanti isa maayini si dabbare moo? Demeen moota si Baay'inoo maraatu moo wayyaame onni isaarraa miti akkasuma xabata malee waan tokko hin beeku. Akka namni itti qonnoo godhaa. Qo'ittiin himaa bakka tasgabbaa kootu qabu. Elias oriyummaa kee tafa malee jechuudhaan waa'ee feenii irratti qoosaan beeku. Biisi kaawaan isi. Maayinnati maaf akkas taata sitti raasaa haramneen. Ammas yeroo ibsu kaata sokkite agartee taa'amatti akka isheen miira akkamiin akka isheen deemte ilaaltee akka sagalee jaalladhi akka ishee kana jaalladha. Jaalladha jennees maaliif miira ijoollee namaatti taphattatu. Oromoon edoo mareessa kun hima diddeendu waan didduedha. Gaafa agartee amantaatis. Haasaan kun ammoo qoosaa sitti fakkaachuu danda'a.
Sudah makan Naga mana ni? Hisab dundi shayu harasi jallade harasi bandu asinjetti borimo siriste to ko jinga ba shendentu sitakka ko ta bune sab an si banjere sobdi shamarrani sobdi hafuftu Kana nama karara bulu gamme ko yakin Sadam ga ayu family tu samene am Kami sana wala seperti saja. Bukan ini mainan tu lah bayi. Akan nagaran sih. Pria bukan ayam sih sudah. Akan nagaran sih. Jerah. tu samene am bisa sampai Mara kita mata di bisa wala. Kenapa cina dia sebar marah? Dia naga bisa. Dem.
Ya Rabbi. Gammiidha gammi. Nagaan qabdu maal taate? Maalan godhee gammi. Eeyoodha gammeen. Gammii koo mini moos. Akka abbee maal taate? Ayi suma xallu goggorre. Maal jechuudha? Kun immoo maalidha? Maal jetta siiti? Na beektamoo? Qoosaan jira jedhi kamaal. Na beektamoo tunan? Ati gammii mini? An nama gammeedhamu iyyuu hin beekuun. Maal chaartaa? Maal fayyaan qabdu moo nagaan qabdu? Akkamitti akkas naan jetta waggoota meeqa rakkina meeqa keessa darbee ta'ee si eegeem gammi. Anaan immoo? Eeyyaan kasi malee nama biraa qaban. An gammee miti obboleettii koo gammee nama jedhamu iyyuu hin beeku. Gammee miti naan jetti. Arkitii laata? Suura kanatti laal gammee kun. Arkitii? Ani mootummaa nama tichaartu kan hin beeku. Tani immoo balaan makiinaa irra gahee sana sammuu saawwatee taa'e ni maal ta'e na riifadhee. Saya mau kena doang di sini baru. Semuanya. Seperti kami mereka mereka. Tak akan tahu. Waan nuti on barbaannu isa kana kan biraa dhamma. Ishee namti? Laat. Kottaa jechuudha. Ay. Gadi jedhi gadi jedhi. Tufi kottu tufi. Jedhi gadi. Simini kan na daunda. Jadi gadi. Gadi jedhi wanta akkas jedhu. Ala bahi dalana. Mani tokko lama sadi sadan keessa nu dhufte. Sadan keenya gadi dheereem. Ni akkas mii nargan. Nargan nama tokko sidee. Ana san lama sidee jamni sidee. Ana san lama sidee. Ana lama sidee. Gadi jedhamu. Kottu weesserette kottu ta'e. kuni maal gochaa jirtu waan itti gochaa jirtu garuu sii galee jira sin gaddisiisu ani jireenya akkamiidha jiraachaa jirtaati tola baqa ammoo hunda isaa dhiisiitti nyaatu siif deemtu
gamii ko maal taateetu dhagaawati. Maaluma takkas godheen. Obboleettii ko ani namatti gamneettu kana matumaan beeku. Ani olaanaan jedhama. Jaalalleen akka lubbuu kootiitti jaalladhuun qaban ture. Maqaan ishee Siifan jedhama. Ani Siifoo koo jedhee waama. Hello. Oko. Maanni? Daafii qottu amma sammaasii eegaan jira. Safaratti daafii qottu. Nagaa rabati? Ha? Maal gocha waamii laata? Maaliin jedhaan immoo? Ya देखा Main Rina tahu mu? Apa kasih nak jadi ada sini jenis ni? Jadi Mana nak ya dia kakek tu mori? Ani Konkolaataa sirkutee balaa sirra ga'e waa meeqa yaadeeman? kasih pada mari. Shpati katia. boleh. Cio gamii ko. Karena wes tu pakai demo jangan. Macam aku ibar. Cini odiko. Nandan tahu mana tu orang tu masih jenak kesidar bersibai ni tu. Ani juga bayar tu orang tu nak ni orang tu nak kita ni jinda bersih oleh jumbot sini oleh jinta bayar bersih kul tu laga rumah halau jingkoti beta. Halau jiru jiranya kan beta kan ada malah eosu jinak kita lu jumpa tadi. Lalu karaf ni dah. Kalau sebuah butuh malik bilbilan angkat sini. Maal kana sitti dhumeen hammi jenne siin jedhee hojjetaan ture miti. Guyyaa tokko keessa daqiiqaa 5 kudhanaaf dhabdee yaatinaaf. Daqiiqaa 5 daqiiqaa kudhan sitti dhabee miti hammi jenne malee tu nama jettee ratii beektaa tiyyuu guyyaa guyyaa akkasii bilbila miti. Maalni Galgaloo gaafa si bilbilu maaliif hin kaasu? galgala yoom naa bilbilteeti sittiin koo cufaadhaan jee maarratti naa bilbilteeti. Erga cufaa ta'e gamtuu waan marii. Bilbiltee turte moo? Bilbiltee turte? Ahaa hin agarre jechuudha.
si jira ni maanya tan butti. Lakki dhiifamaan immoo yeroo hundumaa siif hin darbu. Ana fatu ko yeroo loluu dhaan bareedu. Sitti beera miti wanta jiru. Ata kamtu nan hubatu sanaan. Ana ko suma leera man jaalladhu qabu. Sin hin jenneen. Maaf na naman ture tanaan. Oliko. Wayii. Now waste me not to Maalodha waan aarsiidhamu. Yaala deemuudhaaf gosoota sana kuftee viizaa naaf bitanii Jechuudha maallatti asii argatu. Tirataa soonneen finne moo naafati wanta kana naafati wanti kun hin ta'u jennee isni moo naafati hin deemu naan jetteen turre maati? Dhiisnee garuu jireenya maatii koo jijjiiruuf dirqama deemuu dha. Jireenya maatii jijjiiruu jechuun maal coosa hin deemu naan hin jenneet ani hin deemu dhiiseera wanta kana afeera hin jenneet hambiseera hin jenneet. Maallatti maal jechuudha? Inni naafati haasaa jiru kun qabu jechuudha. Akka kamitti yaaddati? Maaliif na hubattu? Yoo baay'ee waggaa sadii afur caalaa jiru. Siif waggaan sadii waggaan afur salphaa siif ta'uu danda'a. Angaruu ija fuulduras qabee daqiiqaa sadii daqiiqaa afur jiraachuu hin danda'u jedhee mos timeera. Kana dura seemee kana keessatti hime. Toli maal godhu? Abbaan kun dhukkubsataaruun callisee ilaala moo jireenya gosa badaaruun callisee ilaala? Maaliif na hubattu ati? Naa deebisi kan callisiini? Maal akkasii deebisuu barbaaddeeti? Deemaa argamini deemni kunoo karaa gaarii dhaquu dandeessan. Deemi naan jettee? Deemuu dandeessa mirga keedha. Kunooti karaansaa. Narraati yoo gargar baatee jiraachuu dandeessu deemaa hartaaf namni kennu fardasti fakkaate. Biyya ormaa biyya hambaa deemaa hartaaf. Akkasitti maaliif yaaddaa? Akkamitti yaadure? Abbaan kun si gaddisiisu. Ana abbaan kee duunaan gaddisiisu siin hin jenneem garuu isaaniif immoo suuta jennee furmaata arguu fi dandeenyaan siin jedhe yoo malee yooti biyya laa deemte malee isaan fayyuu hin danda'an immoo yooti biyya laa deemte malee isaanii mana yaalaa dhaqanii yaalamuu hin danda'an. Biyya laa fi abbee kee mana qorichaatti geessanii yaalchisuu waan tolti fidan. Ammana naa yaadatana. Ammatti furmaata hin qabu maal? Abbaan kun baay'ee kan dhukkubsachaa jiru beekta miti? Abbaan kee akka isaan dhukkubsachaa jiran beekaa hin beeku siin hin jenneem garuu immoo amma dhaqee amma isaanii dandeessaati yaalchisuu dandeessanii. Abbaan koo yaalchisuudhaafis ta'ee jireenya koo jijjiiruudhaaf amma deemuun irra jira. Tasuma waan biraadhe. Furmaata keessa dhumaadha? Isa jala muraa baala? Yooyin achi deemuu filatta? Yooyin aanna filatta? Tole? Tiyaachi baama murteessi galma guyyaa kan qophaa'e. Erga guyyaa gaafa sanaatii sagalee ishees ta'e ishees na agarre hamma yoona. Wal argina. Maanni maal kan dubbattu? Yaasi gaafa sun shamarrattu gantuudha malee gantuu miti jechaan ture. Baay'ee odeessa ishii shamarran gantuu miti gantuudha. Gantuun akka dhiiraatu hin jirtu lafa. Dhibbatteen dhibbisimee dubbatu yoo dubbate. Dubbadhu kaa duruu iyyaa ol damtee shamarrattu gantuudha jetti.
ميت بيكاس دبت مي لالا هران أجهات دبت مي Booniin nama wajjiniin argeeni mana sireetti. Booniin eenyudha? Abbeesti meeramini jaalallee koodhaan. Gantuudha ree shamarran gantuudha malee. Kan akka shamarranii gantuun jirti moo? Mee maal taate? Mee maaltu si mudate? Natti mika. Mee dubbadhu. Afacha boonii makee moo jaalallee kee? Een ishee mana sireetti nama faana argeen. Gurbaan sin jaaladha siin du'a jechaa ture har mana sireetiin booni shamara qabate shamara waliin mana sireetii dhufaan jiru nagarre buufa qabate dhaqisti fakkaata shamara ban gantuun akka dhiiraatu hin jiru gantuun. Maal hojjetatti mana sireetti shamarran mineeti? Maal hojjetatti mana sireetti? Ture ati mana siree maa hojjetatte? Obboleettii kootu biyya galaaraan iyyuu siree qabuuf hidheemeni achitti ishee argeen. Maal tafaan si qaba? Dhugaan akkasuma namooti sila. Dubbadhu sin jedhe maal tafaan si qaba? Dubbadhu ka. Siinim akkuma keemmoo yoo isheen fira geessite maatti beektaa mati. Eessatti hin beektu akka isheen itti rifatte natu beekami? Rakkoo dhaabbe. Isa ammoo hiriyyaan dhiisuu hin dandeenye tokko hin qabaata wanti hin gochuu danda'u. Jaalallee dhiisuu hin dandeenye. Inni asirra karaa kanarra sagal si gaggeessu maaloo obboleessa keedha. Akkamitti jaalallee dhiisuu hin dandeenyetta? Jaalallee dhiisuu dandeenye qabda taanaa isa kana wajjin inni kunoo maal keedha obboleessa keedhaan? Moo maal keedha? Akkamittiin akkeettati? Akkamitti sammuu namaa taphatati? Rabbi kan hin uume shamarri tokko dhiira tokko fe'eeti malee dhiirri tokko immoo shamara tokko fe'eeti malee dhiirri tokko shamarran sadii afur shamarri tokko immoo dhiira 5 6 fe'een uume. Akkamitti akkas goota sammuun kee akkamitti si eeyyama? Akkamitti sammuu namaa taphatati? Namuma amanuu uumama ulfaataani. Eeyyeen isa ammaa dhugaa keetti. Nama baroon baay'ee ulfaata. Kana booddee immoo nama maaltu amanaa? Eessa immoo deemta? Akkas ta'e mucaan nama hojii keessi irraa kennu boonii. Isimee erga mucichi du'e waa'een jaalala keessuma isheetti du'e. Warqeen harkaan qaban sibiila jala naadhaa nama isa guddaa jiru uffachuu dadhabe. Maal jette kaatee maaloo? Mooti si akka miidhagduu jaallattii taanii? Kan godhees miidhagu hin godhu.
Yaadannoon tokko tokko jireenya keenya darban nu yaadachiisanii madaa keenya dhiyeessu malee waan nu fayyadanii qaban. Nagaa kee daga. Ani olaanaan jedhama jedhee seenaa koo hundumaa feenatitti himus isheen naan na dhaga'u yookaan na amanuuf eeyyamamtu miti. Kanaafiyyuu ani gaameedha. Siifaniin olaanaa ajjeestee deemte. Feenatiin immoo awwaala kee baastee awwaararraa urguftee nama goote. Karoorri koonni baay'een karoorri koonni guddaan siifanii wajjin ture. Garuu immoo maal godhu hireen harka waaqaati mitiire namni hundumtuu kan jaallate wajjin tokkon ta'u. Anis carraan qaqqabisa kanaadha. Kanan jaalladhe siifaniidha. Kanan gara fuulduratti wajjin karoorse siifaniidha. Siifaniidha wajjin isheen itti heerumtee ani immoo ishee fuudhee ijoollee baay'ee godhannee gammachuudhaan mana nagaa keessa akka jiran yeroo 2-3 ol isheenis natti himtee turte. Anis itti himan ture. Egaa maal godhure anaaf isheen hin karoorsine malee xumuruu hin dandeenye. Egaa hireen harka waaqaatiidha mitiiree kun amma jireenya gosa darbee yaadachuu of ceephoo dhiisee amma jireenya gosa hafe isa gara fuulduraa isa na dura jiru kana sammuu nagaadhaan jireenya koo feenatii faanatti fufuudha. Egaa awwaan baay'een dabarse karaarra buluu balfa kee nyaachuu balfa keessa rafuu aduuf bokkaa keessa ooluu jireenya koo waggoota 3 karaarratti balleesse. Uumaan keenya gaagara laafessa mitiire gatii nama hin gatu. Siifaniin jireenya koo balleessitee deemtuyyuu malee feenatiin immoo dhuftee jireenya koo sabadii kosii keessaa dhugaasteetti. Egaa jireenya keessatti maal hubadhee nama tokkotu nu miidheenne nama komachaa hafuu manna itti sinnee baruu wayyan jedha. Maaliif yoonaan jettanii naan kan na miidhe shamarran kan immoo lafan qofee nakaase shamarran. Akkuma shamarran hamtuun jiru shamarran gaariin jirti. Akkuma dhiirri hamaan jiru dhiirri gaariin jira. Jireenya keenya gara fuulduraa ilaallee itti fufuudha malee xumurree abdii kunnee ta'uu miti. Jireenya irraan kanan baradhe isinoo. Maal yeroo tokko mee wantoota kan keenya hin taaneef jenneetu kan keenya ofirraa baasna. Kunis carraadha. Dhumaa gochuu hin danda'an. Erga darbee malee otoo ta'aa jiru wantoonni baay'een dafanii nuun galan. Kunis dhumaa gochuu hin danda'amu. Egaa maal godhu wantoonni baay'ee isaayyuu darbaniiru. Inni guddaan wantoota darbee ilaalee dhiphachuun ceepha'uu itti gaabboosuu hin taane wantoota darbeerraa isa gara fuulduraa koo sirreessuudha. Kanaaf wanti darbeera. Balleessaa gosa darbeerraa isa boru baradheera fuuxanaaf waan tokko. Kanaaf wanti darbe dhiisee callisee jireenya gosa fuulduraa jiraachuudha. Oh, bareedu. Keetii wajjin ol barru bira natti hafu wayyuu. Sabaan kee dura. Sajala walif damanne na jarana burri abaduba burra barasete mala dansa garana dokfate nara gar bagufete na jarana burri abaduba burra barasete mala dansa garana dokfate
sadala walif yamanne Afuuf tolu waan kaasi maal hojjet Raftoota kan maal si hojjetti kun maal kun Odeessituu duwwaanan Jajarana Ria baduba Ura parasete Maladam Madagota Hadam sadala Walip yamanne Najarana Ria baduba Ura parasete Najarana Ria baduba Ura parasete Maladam Garana dokvate Nara gar bagufete Najarana Ria baduba Ura parasete Maladam Garana dokvate maal jistin galu arasitu Elaa shuutii dhumaa siifoo raajin fudhachuu dhaqaa irraa mirrettee uwwettee takka aduun na gubetti takka safaran beekotti filmii kan xumuruu keenya to'atu dhagamaa Gammachuu guddaa isaa ufee. obsaaf kennaa shuutiin kun shuutii dhumaadha filmii siif jedhee jechuudha dhumuu isaatti maaltu sitti dhagamaa Iftuu jaalladha jettamni yeroo isheen kaatee deemte iyyuu beektu. Shuutii dhumaa filmii siif jedhee fudhachuu dhaqaa irraa Elaa gurbaan kun akkuma sin argaa qabde elaa waa waan isheen tataa artu elaa Duera ana duwe Iso Oye filmii kan xumurtuu asitti dhagamaa baay'ee gammachuu guddaa natti dhaga'ame dadhabbii guddaa itti ba'ee Die. My brother. What's up? Arra shooting kaya shooting rumah ada mati. Dadhabbii ta'a harta kuno. Elaa kuno dadhabbii ta'a raaduu ko. Filmii siif jedhee kan xumuruu keenyatti maaltu sitti dhaga'ama? Dhugaadhaatti gammachuu guddaatti dhaga'ama. Yaa firii keenya hundi keessan arguu jirtu. Yaa WhatsApp meegaa jenna dhigaa. Filmii siif jedhee kun shootii dhumaadha. Filmiin kun dhumuu isaatti maaltu dhaga'ama? Gammachuu. Faayidaa mishaarraa kamidhaa filmiin kun xumuramuu isaatti maaltu sitti dhaga'ame? Gammachuu guddaasa. Filmii siif jedhee jedhu yeroo xumuraaf viidiyoo waraabni Viidiyoo keenya isa dhumaa shuutii keenya isa dhumaa jechuudha. Tabbaa irratti fudhachaa jira. Naannoo itti agarsiisa.